Siyaasa Itoophiyaa walamantee dhabuu fi diinummaan wal balfuun hidda fageeffatetti inumaa booda kana sagaleen paartilee mormituu laaffataa jira jedhu namoonni. Paartileen hedduu ta'an osoo jiranii kun akkamiin ta'e? Paartileen yeroo rakkoon hawaasaa gama nageenyaa dinagdee fi kaaniin cimee jiru kanatti filmaata biraa maaliif ta'uu dhaban? Dhimma kanarratti hayyuulee fi namoonni siyaasaa dubbifne sababoota garaagaraa kaasu. Kanneen ijoo jedhan keessaa hacuuccaa mootummaa fi haala biyyattiin itti jirtu eeru. Gama kaaniin laafinaa fi gurmuu dhabuu morkattootaas sababa biraa akka ta'e ibsu. Dr. Raahel Baafee barreessituu olaantuu mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaati. Sinni paartilee siyaasaa ganna 50 darbanii bilisa ta'uu dhabuun alattis kan shiraan xaxamedha. Paartileen akkuma hundeeffamaniin dhabamsiifamuu jedhu. 50 ዓመቱ ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ደርግን አልፈን በመጣንበት ስርዓት ነፃ የሆነ ፖለቲካ sirna mootii Haayila Sillaaseetii jalqabee dirreen siyaasaa bilisa ta'een turre shiratu ture. Bara 1983 Adwaawiin aangoo erga qabatee booda paartileen siyaasaa danoomanii akka socho'an ibsee ture. Garuu hojiirran oolle. Olaantummaa warraaqsa diimokiraatawaatu barbaachisa ture. Paartilee mormituu diinummaan labsanii balleessu yookiin laaffisu ture. Ammallee kanuma argaa waan jirruuf paartileen shira kanarraa miliquu waan hin dandeenyeef yeroo hunda duubatti yeroo hafan mul'ata. ስርዓቱም በዚህ አግባብ ስለሚሄድ ሁሌም የመፍረስ ነገር ይስተዋላል. Hundeessaa fi miseensi koree gidduu galaa paartii Aranaa Tigraay obbo Gabroo Asraatis yaada kanaan walii galu. Dr. Raahel gama paartilee mormituu rakkoo akkamitu jira jennee gaafanne. ፓርቲዎች በኩል ያለው ችግር ምንድነው? አለመደማመጥ አለ. This is unfortunate እና ብዙ ጊዜ በፓርቲ አካሄድ ኮንሰንሰስ ላይ ደርሶ አንድ ፓርቲ መወሰን መቻል rakkoon gama paartilee siyaasaa jiru wal dhagahuu dhabuudha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Wal amananii rakkoowwan furuurra rakkootu mul'ata. Koreen hojii raawwachiiftuu waan fedhu gaafa murteessu rakkoon ni bal'ata. Gama kaaniin paartileen siyaasaa yeroo hundaa'an hunduu dhimmi biyyaa isaan yaaddessee kan hundaa'an ta'uu dhabuu malu. Miidhaawwan garaagaraa waan jiraniif rakkoowwan sana jalaa miliquuf gaaddidduu tokko jalatti dhufuunis jira. Rakkoowwan baay'eetu jira. Akka biyyoota dimokiraasii barataa jiranii dirreen siyaasaa bilisa ta'een jiru. Dimokiraasiin እየተለማመዱ እንዳሉ ሀገሮች ነፃ የሆነ የፖለቲካ ሜዳ የለም. Paartileen siyaasaa cimuu dhabuun hawaasi filmaata biraa akka dhabu taasisa. Gargaaraan Profeesar Shimallis Haayiluun waggoota 10 darbaniif Yuunivarsiitii Wallootti saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa barsiisaa jiru. Yeroo ammaa immoo Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa digirii 3ffaati. Akka isaan jedhanitti Itoophiyaa keessatti gartuu siyaasaa malee paartiin siyaasaa hin jiru. Hirphaa Gammachuun durumaa barbaachisummaan paartilee siyaasaa maali? Sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti gahee akkamii qabu jechuun gaafate. Tanneefii fi filannoo fidanii dhufu mootummaa cheekende balaansii godhu mirga uummataatiif dhaabbatu hawaasni dinagdeen uummataa akka fooyya'u filannoo garaagaraa fidanii dhufu jechuudha. Kanaaf sirni Itoophiyaan amma hordoftu sirna paartiin danuun dorgomanii biyyatti bulchuu danda'an kan deeggarudha. Garuu yeroo ammaa kana paartileen morkattootaa yookiin immoo mormitootaa biyya sana keessatti baay'ee dadhaboodha. Sagaleen isaanii hin dhaga'amu. Ka duriirraayyuu gadi bu'eera namoonni jedhantu jiran. Mee akkamitti ilaaltu kana? Maaliif humna dhaban laata? Ijaarsa biyyaa hin dhufne biyya ijaaramne irratti biyya waloo osoo hin qabaatiin dhaabbilee siyaasaa filannoo garaagaraa qindeessan ijaaruun hin rakkisa baay'ee. Maaliif jecha akkan dura sii kaase dhaabbilee siyaasaa jechuun filannoodhaan wal dorgomu. Biyya jechuun isa beeki sirna waloo hin qabnu. Biyya kana keessa sirna jechuun baay'ee sirni taphaa paartii siyaasaa heera mootummaa waloo jaarmiyaa filannoo to'atu boodde filannoo inni kana waloo mana murtii hundi irratti walii gale waloo humna waraanaa hundi irratti walii gale waloo poolisii fi hangana fakkaatan hoo qabaatte jarri kuni warra ampiiridha yookaan immoo warra waan kana hooggan koochidha. Yoo taphattoonni paawulii hojjetan dogongora hojjetan karaatti deebisanii paartiin akkasiin dhaabbata. Kanaaf biyya ijaarsa biyyaa waloo dhabuun ilaalcha biyyoolessaa akka dhaban godha. Ilaalcha biyyoolessaa dhabuun instituushinii waloo akka dhaban godha. Bakka instituushiniin waloo fi ilaalchi waloo hin jirretti eenyu qabatanii wal dorgoman kan jedhu rakkoo waan ta'eef dhammee siyaasaa dhaabbilee siyaasaa jajjaboo akkan arganne godheera. Inni lammata mootummaa biyya ijaaramtee dhumne bulchu
mataa isaa rakkoo ta'a jechuudha. Biyya ijaaramtee dhumne keessatti mootummaan biyya ijaaramtee dhumne bulchu sun dhaabbilee siyaasaa dhaabbilee mootummaa akka isaa ta'utti dhaabbilee biyya akka isaa ta'utti qindeessuudhaan dhaabbileen siyaasaa yookaan immoo paartileen siyaasaa akka hin qindoomne akka hin ijaarne godha jechuudha. Government organized political parties Samsoonayit jedhanii bifa garaagaraatiin waamamu. Isaan kun mootummaarraa faandii argatu waan adda addaa argatu hojiin isaanii dhaabbilee siyaasaa qucarsuudha. Dhaabbilee siyaasaa sirrii mormituu ta'anii ba'aniitoo uummataaf dhaabbachuu danda'an akka quncaran akka sagalee dhaban taasisu. Dhaabbileen siyaasaa biyya kanaa kan deeggaman keessaa fi alaani. Inni alaanii ana nama kaase ta'a. Dhaabbileen siyaasaa biyya keenyaa keessotti internal dimokiraasii waan jedhamu. Intara paartii dimokiraasii waan jedhamu. Keessoo isaaniitti dimokiraasiin qabanii caaseffama, sagantaa, poolisii, tarsiimoo dhaabni siyaasaa qabu tokko hin qaban baay'ee isaanii baay'ee. Rakkoo alaatiin walitti dhufuudhaan dhaabbileen siyaasaa akka bittinnaan godhan. Inni sadaffaan ani hin kaasne rakkoon akka bittinnaan godhu dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessattuu dhaabbileen mormitoo rakkoo waloo diina waloo qabu malee sagantaa fi ajandaa waloo hin qaban. Fakkeenyaaf yeroo qindoomina uuman, yeroo gamtaa uuman taargetii kan godhan diina waloo mootummaa qaama aangoorra jiru aangoorraa buusuu filannoo moo'uudha malee filannoo yoo moone biyya kana keessatti mootummaa yoo ta'an akkamitti hojjenna mootummaa soo ta'uu baanne akkamitti fufna kan jedhan jiru. Kanaaf yeroo hunda akkuma tammakaaf filannoo booda dhaabbileen siyaasaa hin bittinnaa'u. Mee falasammoo akaafnu. Inni jalqabaa godhamuu qabadhee yaadu dhaabbileen siyaasaa caaseffama siyaasaa qabaachuu qabu. Internal dimokiraasii qabaachuu qabu. Maaliif dhaabbanni tokko kan ijaaramu keessoodhaan malee alaani miti. Qaamni tokko garuu keessa isaa amma rakkoota qabu alaa dhiibban xiqqoon kuffisuu dandeechi. Dhaaba siyaasaa ta'anii socho'uudhaaf ijaarsa biyyaa waliigaltee biyyaa baay'ee barbaachisa. Guddaa galatoomne.